Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dhaamsa ilmaan Oromootiif akkasumas keessattuu ijoollee musliimaa yeroo kana bakka adda addaatti akkuma beekamu kaambaanii jedhanii Suudaan kaartumirraa ijoollee hedduu goyyomsaa jiran kunoo hanga xumura sagantaa keenyaatti gaafiif deebii waliin godhaa turree na caqasaatii ergaa kana waliif daddabarsaa obboleetti keessan biraan sheer gochuudhaan gaha. Hedduun ijoollee keenyaa keessattuu kan biyyaa bahanii mana xalabaa jiranuu kan waan kanarraa quban qabne hedduu rakkachaa jiru, nyaatamaallee jiranii keessattuu shamarran keenya haala hedduudhaan maallaqa konkolaataa carraa konkolaataasiif kennu carraa waan gurguddaa jedhanii hedduu nyaatamanii himataa jiranii jechuu. Kanaaf obboleettiin keenya miidhamtuun tokko akkatti nyaatanii sanbooda jara bilbila cufatan yeroo natti himattutti lakkoofsa kan koo anis ida'amuun barbaada jedhee itti ergadhee yeroo mucaan itti kennitu akkas jedhanii na dubbisan. Walumaan hanga xumuraatti waliin tura waliif dabarsa. Ashi akkam jirta fayyakiti naguma jirtaan nagaa kun akkam jiruuf jireenya maal fakkaata na biraa bareedaadha. Mee wal haa barannu amdi jedhama Sudaan kaartumirraa haa ta'u mee. Akkami nagaa keetii hin jabaattaa baga jiraatte Sudaan kaartumirraa wal kan baga nagaan dhufte gara kootti sin jechuun barbaada. An jiraata Saudi Arabiyaa keessan jiraadha rakkoon qabu. Ashi akkam jirta fayyakiti naguma jirtaan nagaa kun akkam jiruuf jireenya maal fakkaata bareedaadha. Mee maqaa kanatti kan wal haa barru se'indira amdi indira mee maqaa kanatti guddaa kennaaf laatte saaliyaadha. Habibi maqaan kiyya Abdiin jedhama. Akkuma sitti duraanii kanan jiraadhu Saudi Arabiyaa saaliyaan naa laatte. Garee wayii jira. Gareen kuni garee bareedaa wayitii. Qarshiin kaffalamee itti seenamee sanbooda tartiiba qabaa jettee akkanatti himtetti. Qarshii xiqqoo kaffaltee seentee waa tokko osoo hin hojjetin waan biraa osoo hin dalaginii onlaayinumarra teessee waan fudhattaa birriin sun siif deebi'aa. Yoo birrii 100 kennite birrii hedduu ta'e sii deebi'aa. Carraa xiyyaaraa fa'iin konkolaataa argachuuf jira waan akkasii naan jette. Wanni kun ammam dhugaadhaa? Yoo dhugaatan illee hirmaachuu nan barbaada. Waan akkasii addanaa baasuu dandeessaa? Maal irratti xiyyeeffata? Haraami moo halaalii kan jedhu gaariidha. Wanta akkasii baay'ee natti tola. Mee addanaaf baasuu dandeessaa? Dhugaasa. Okay, shi akkam jirta fayyakiti yaabdi nagaa kiraa jirtaan nagaa kun akkam jiruuf jireenya maal fakkaata na biraa bareedaadha. Sirriitti dhaggeeffataatii waliif dabarsaa. Dura jechaadha. Dura maal goota jechaadha. Yeroo galmaa hafteetti jechaadha. Darajaa 3 akkaataa kaffalaa qaba. Darajaa 3 sana keessaa tokko filatta gosa guddaan galmoote. Siyaasa isaanii kana sirriitti baradhaatii ijoollee keenya biraan gaha. Guddaa si kaffalaa yoo dugaleessaan galmoote dugaleessaa sadarkaadhuma xiqqaa mana jechaadha. Kanaan garuu guddifachaa adeemuu dandeessa jechaadha. Kanaaf akkam goota bitta dura jechi gizee galmootu jechaadha. Yeroo galmoo darajaa kana keessaa filate jechaadha. Erga galmoote booda maal goota isheen intalli carraa kan si laattee nu duukaa hojjetaa jirti. Erga galmoote booda maal goota intalli jarreenu duuka hojjetaa jirti jedhan dheengaddaa nama 3-4 ta'anii afaan godhanii gogsanii birrii riyaala Saudii 1000 eega harkaa fudhatanii sanbooda wanti isaan jedhan dhugaa rabbii hedduu garaa nama nyaata. Mucayyoon boo'u jirti jechuu ammas walumaan dhaggeeffanna. Yeroo birrii ergitu goor maal gochuu amma darajaa keessaa filattee amma barbaadden gizee galmootu maqaa kee fi maqaa abbaa kee maqaa kan keetti ergita. Kana booddee akkaawuntii si banama. Gaafa akkaawuntii si banamu akkaawuntii sanarratti maal goota? Akkaawuntii si baname sanarratti ati jechaadha. Akkaawuntii maqaa keetiin footoo keetii baasii banamuu fi isarratti birriin kee hundi si gala jechaadha. Sata hojjettu jechaadha. Hojii hojjettu hundisaa jechaadha. Si gala jechaadha. Ati jechaadha hojii kana keessa gizee galtu. Dhaabbanni keenya piroodaaktii kan si kennu qaba yookaan oomisha qaba. Oomisha sana maaliif si laata? Akkati fayyummaa keetiin eeggattuuf si laata jechaadha. Dingata yoo mataan faas qottee yoo immoo jongaaraan faas eegguu danda'a. Asirratti namni waan sana keessa jiru mataa dhukkubsachuuf cuggaarraa afaan qabamuu jedhu dhukkuba akkasiirraa bilisa taata yoo dhufte as keessatti hirmaatte cuggaarraadhaaf mataa dhukkubbii kun isiniin ajaa'ibu.
yeroo dhukkuboota adda addaa jechaadha akka inni sitti hin finneef jechaadha kan si tajaajiluuf sii kenna jechaadha dura jechaadha erga isa fudhattee boodamu jechaadha hojii atallee akkasuma namootaa fi carraa kana laachuu dandeessa jechaadha waalaatu jechaadha karaa lama sii kaffalamu jechaadha kaffaltiini inni tokkoffaanii karaa isaa natibiidha natibiin gasiidha maaliif jechaadha darajaa jechaadha inni lammaffaa immoo daatiidha abbatumati komishinii kan sii kaffalu qaba jechaadha maaliif amma keef mi'addanaa baasii waan jette kana piroojeektii mataa dhukkubbiitiif cuggaarraatillee si fayyadaa jette namoonni hedduun jiran kan mataa dhukkubfatanuuf cuggaarraallee kan himatan danuudha isaanillee si affeeruun danda'a ta'uu mala sadarkaansaa guddaaf xiqqaansaa waladdaa jedhaa jirta maallaqa guddaadhaan maalittan galmaa xiqqoodhaan maalittan galmaa ergan galmaa eeka'e immoo maalan hojjedhee maallaqa kana fudha akka mucayyoon jettetti birrii riyaala saudii 1,000 kaffaltee jechuudha birrii 1,000 sanaan carraa maalii argatte meesiini carraa maalii argatte carraa maallaqa guddaa kana immoo yoom ba'aafi please waliif dabarsa obboleewwan kan keenya dararamaa jiran kana akka itti fayyadamanuuf qooda keessan baadha si akkam jirta fayyaakiif naguma jirtaan nagaafadha akkam duruftee nama fakkaatan bira bareedaadha akkam dhabeetta carraa kana jechaadha amma fakkeenyaaf jechaadhaati gisee kaffaltee galmooti jechaadha akkaawuntii si banama akkaawuntii sanarratti birrii si gala hojii hojjettu immoo carraa mana maalaatti jechaadha amma fakkeenyaaf waa'ee kaampaanii kanaa hinas taawwaqxaa leenjiin jira guyyaa 15 kan fudhattu leenji sanarratti waan hedduu barattashii achirraa waan hedduu barattaa leenji sanarraa waan baay'ee fudhattashii isheen hundaa'uun ganaa leenjii amma leenjii sana guyyaa 15 kana wanti irraa baramu uummata goyyomsuuf uummata kijibanii maallaqa irraa nyaachuu akka ta'es wal namaan gaafachiisu jechuudha. jechaadha leenjii amma jammarteetti isheenis jechaadha guyyaa 15 leenjii sii laatachaa mucaan leenjii intalli ni leenjii jammartee jedhu kun maallaqa riyaala 1,000 irraa fudhannaan bo'uu jirti kan jarri leenjii eegalteen wajjin hojjechaa jirti jedhan kaasatti hojjettu innoo rakkisaa hin qabu maali nuti kun hojjechaa jirra miti badde dhufaarta leenjii kana hundi leenjisu akkamitti leenjii ama onlaayinii irraan immoo tarii immoo kaampaaniin Suudaan kaartuum irraa jiru kun as biyya kanattis waa jaarrattanii qabdu moo akkamitti leenji'uu danda'ame kan addanaaf baasii wanni hojjetamaa jiru kun immoo akkamii bu'a qabeessa moo namni irraa fayyadame tarii ni jira haala amantaatiin wal qabsiisee uummata islaamaa keessatti hirmaachuuf mirga qaba shari'aan islaamaa hin eeyyamaa waan akkasii addanaaf babaase jechuudha qophiidha. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keessan kuma jirta alhamdulillah akka sawaa jettu jechuudha. Nuti muslima miti moo hin eeyyamaa kuni hojiin kun hojii haraama bilisa kan ta'e jechuudha. Ragaa muluusaa kan danda'e qaba jechuudha. Immoo haraama kan jedhamu kan ala qabudha jechuudha. Mana baankii yoo ala qabaate maal jennaa haraama jennu jechuudha. Kanaaf kun immoo haraama bilisa waan ta'eef kanaaf shari'aa waan hunda isaa jechuudha. Leenjii fudhattu immoo onlaayinaan fudhattashi. Isheen akkamii fudhataartu onlaayinaan fudhattaa rakkoo hin qabu. Malee qaamaan as bultee minishi igale kanaaf kana fokkaataa si jedha. Naa malee leenjii onlaayinaanii annatti fudhattu onlaayinaan fudhattu waan ta'eef rakkoo hin jiru ishee. Ayyee habibi gaariidha online irraa leenjii fudhattaa jettee halaalii jettee xayyib akkamitti fakkeenyaaf riyaala 1,000 birrii saudii kaffaltee itti seentee mucayyoon suni maal hojjetti birrii kanaan maal hojjette birrii hedduutu argama carraa gurguddaa jira kan siin jette kuni maal hojjetteeti halaal ta'uusaa kanarraan isa addan baafatama beektaa waan bareedaa hojjetaa jirtu addanaaf baasimee maal hojjetta birrii riyaala 1,000 kennite yoo seente carraa akkamii hojjette hojii akkamii eega hojjette booda birrii gahaa baafachuu dandeessi akka mucayyoon natti himtetti carraa kun ammallee ajaa'iba sitti fuuldureetti arguu deemaa jechuudha gaafii jarri akkatti nama goyyomsuu jedhanii isaan booda akka nuti salphisa waliin ilaalla hanga xumuraatti tokkotti yookiin akka nama waan sana hoogganuutti muuxannoo itti qabda waan ta'eefu meemee kanarraa. Okay, polisa ko akkam jirta fayyaa keessan kuma jirta onlaayinaan waa jettu birrii kanaan product yookaan oomisha sirasitti meen jira
oomisha sana bitatte jechaadha. Isheen kaampaanii kana keessa dabalamuu fi kaampaaniin kun maal ishee laata oomisha ishee laata jechaadha. Oomishi sun immoo maala ittiin fayyummaa kee eeggata jecha yoo garaaf dhukkuba zongaarraa kaanserii namni waa tokko dhukkuboota adda addaa akkasitti jechaadha. Qoricha oomishicha sana isa kanuma carraa mamma kee fi ati yoo kaatee qoricha ittiin garaa dhukkubbii garaa ciniinnaa cuggaarraa waan adda addaa fa'i bitattaa jedhaa jiru. Inni immoo sila xiyyaara ta'e ilaalaa hojii isaanii qubatti qabaa deema waa irraa barattu. Nama tokko ofii kee galmootii nama tokko jalatti fittee karaa lama sii kaffalachaadha kaffaltii. Sii galee kaffaltii sii kaffaltii. Asitti immoo isa sila carraa xiyyaara irratti argattan erga nama ijaartee erga birrii kaffaltee nama ijaartee kaatee birriin sii kaffalamaa jedhaa jiru. Anis deebi'ee ilmoo namaa goyyomsee nyaachuu jechuudha. Kaffaltiin sii kaffaltan karaa lama jechaadha. Makiina konkolaataa badhaafamuu shilmaata garaagaraa hin qaba jechaadha. Shilmaata sana keessa galuu immoo maal gochuu qabda hojjechuu qabda jechaadha. 7 carraa konkolaataa argachuuf immoo ji'a 7 hojjetama. Ayyeebbootti fufa. Badhaafamticha amma saffiyyaa arabaa waggaa 5 hojjettee makiinaan bitanne kana garuu waggaa tokko jidduu taati konkolaataa 2 tokko badhaafamuu dandeessa jechaadha. Sii galee kanadha. Okay, shalala ta'uusaa Dr. Zakir jechaadha. Kaampaanii kanarratti Ingilizirra jira dhaabbanni keenya. Ingilizirratti uummanni wal ga'ee jechaadha. Namichi hindii tokko Kiristaan jechaadha gaaffii kana gaafatu jechaadha. Sirna gabaa kallattii shopping network marketingii kana naan galle jedhee gaafate haraama maalaadha jedhee gaafate naan deebiseeraaf jechaadha. Torgomamaan isaa jira siin ergaa yoo Ingiliffaa dandeessa ta'e immoo waraqaa ragaa hin jira jechaadha. Malee Ingiliffa hiikuu dandeessa yoo ta'e. Maaf garuu Dr. Zakir si erguunan. Egaa bareedaadha walii galaa jirra bakka kanatti. Dhugaadha fakkeenyaaf biyya namaa teenye yeroo hedduu hojjenne waggaa dheeraan hojjenne konkolaataa dhiisiiti harree tokko hin binne anammallee akkati jedhaa jirtu kunutti immoo inni ji'a 2 yookiin ji'a muraasa ji'a 5 keessa konkolaataa tokko carraa argachuu dandeessaa jettee amma meeqa kaffalamaaf qopheessine konkolaataa ofuu baruu qabna gaamma. Egaa erga jedhanii konkolaachisuudhumaaf nuti konkolaataa ofuu danda'uudhaaf of qopheessuu qofa. Ji'a 2 gidduutti konkolaataan argama waan ta'eef. Carraa kanaan arganna yoo ta'e hin hojjanna. Gama biraatiin meemee haala ammas nama fideen maallaqni naa ida'a yoo namni nama ijaaruu dadhabe waan kana keessatti maaltu godhama meemee kana saddanaa baasi naan kasaaramoo isa silaati saddanaan baafne ati kuma meeqa hamma meeqaatti galmaama mucayyoon suni qarshii 1,000 kennite especially fakkeenyaaf inni 1,000 kennee maal hojjeta inni immoo birrii gadaanaan isaa meeqaan seenama. Okay, akka amma maal gootametti akkasirraa eegamu jechaadha. Yoo daftee milkaa'uu barbaadde jechaadha. Darajaa tokkoffaatiin galmoota inni darajaa tokkoffaa birrii 3,672 birrii Dubaayitiin jecha. Namni milkaa'uu barbaade birrii Dubaay 3,600 birrii 72 jechuun akkasitti ijoolleen keenya nyaatamaa jiran ayyeebbo. Isaan yoo galmoote jechaadha siif meeqa kaffala doolaara 5,000 kaffala jechaadha. Inni biraan immoo inni lammaffaan immoo birrii 2,000 Dubaay doolaara 4,000 jechaadha inni si kaffalu. Inni sadeeffaan immoo birrii 250 jechaadha birrii 1,000 Dubaay jechaadha. Kana keessaa kan barbaadde filattee galmaa'uu dandeessa. Ayyama rabbiitiin gama herregaatiin nama jabaadha. Wanni isaan immoo Dr. Zakir Naik ragaa godhatanii akkasitti ijoollee nyaataa jiranu gaafii namichi kun yeroo duraatiif herrega wayii keessa hojjetu gaafate herrega ofiitti deeffatan xiqqoo irraa wal dhaggeeffachiin. Dalagaa jirtu kanarratti madda galii kiyyaati. Hangama herregaatiin cimaa waan ta'eef waan stock market jedhamu irratti qorataa teknikaati. Dalagaa gabaa kanarratti waan future and option jedhamu nama cimaadha. Gabaa stock jedhamu kana namni asitti argame hundi waan beeku natti hin fakkaatu. Isa kanaafuu kana waliin affeerru hundi keessan dhageessanii jirtu jedheen quba qabaa san booda gaafiif deebii nuti waliif goone dhaggeeffadha. Okay, gadaanaansaa 250 chaala 250 doolaara yookaan birrii 1,000 Dubaay jechaadha. Si gadaanaan kanuma kana booddee jiru inni si nagaafatte jechaadha.
yoo nama fiduu dhabee nan kassaramu jette akkamittiin kassartaa hin kassartu akkamittiin kassartaa jedhaa jiru yoo nama fiddeen ijaarre nama dhabuu dandeessu ati dura leenjota jecha erga leenjotee erga waan hundi isaa sii galee booda jechaadha ati akkuma nama sii ibsine kana yeroo namni si gaafatu namaa fi ibsita jechaadha sii galeera leenji sana erga fudhattee booda nuti akkamiin nama nuti dura obbolaan keenya moodha keenya duukaa hojjetaa duukaa san hojjetaa jiru koo ormoo malaan nu duukaa hojjetaa jiru malee nuti ofii keenya nuti kan karaama feesbuukii nama bartanni rakkina hin qabu shi ansi gargaaruu danda'uudha laayinii warra gurupiitiin hojjetamu wajjin keenya jecha asii galeera akkamittiin akka hojjetamu akkamittiin akka godhamu hunda isaa jecha walumaa ilaala jechaadha. Ayyee egaa kun asitti fudha wal qabne san booda sagalee koo asitti erga dhaggeeffatee nama biraatti na dabarsuuf deema walumaan turtii. Dhaggeeffadheera viidiyoon kun dhibbatti ragaasiniif ba'uu hin danda'u. Wanni herregni viidiyoo kanaatii fi herregni hojii keessanii waliin ilaallatu waladda. Mee sheekotiin islaamaa yookiin namoonni amantaa islaamaa beekan namni isinii wajjin hojjetaa jiran jiru. Namni kana keessaa qooda qaban jiru. Ayyee jiru yoo jette isaanii naqunnamsiisii isaan faana haasa'een hojii kana si wajjin hojjechuuf qophii. Akkasumas ijoollee hedduu si hirmaachisuuf waadaan siif gala. Nama amantaa islaamaa beeku sheeka yoo isinii waliin hojjetaa jiraatan akkasumas abbaa fedhii ta'uu namni maanaa islaamummaatis beeku yoo jiraate mee waan kana halaalii jedhee hojjetaa jiraate na wajjiniin isaa waliin haasa'uun barbaada. Jechi Dr. Zakir Naik kuni isa isin hojjetaa jirtan wajjiniin waladda hin danda'amu wal isin fakkaatu. Maaliif jettee na gaafachuun keeti isin oolu. Herregni inni dubbateef herregni isin herregaa jirtan kun walitti waan dhufu natti hin fakkaatu addanaaf baasi. Ayyee egaa dhaggeeffattoota keenya namichi kun erga nama amantaa islaamaa beeku jedhee hammas na goyyomsuudhaaf isaaf waan gowwomaa jiruuf mataa gadi qabadhee taasa'aa jiruuf nan hubannee jechuu akka namicha kanatti illee tooftaa dalagaa jiru sagalee kan koo kana natti deebisee dhaggeeffadheera viidiyoo walii erguutti natti deebisanii san booda tooftaa dalaganiiti walumaan turre. Habiibi sagalee kan koo maayimnatti deebistee waan ergite tokko immoo gubdee kan koo ofii koonsi erge waan ta'eef dhaggeeffachuu isaa nan barbaachisu kan keen dhaggeeffachuu barbaadan malee tarii nama biraatti erguu dogongortee na ergite. Eegan nama amantaa islaamaa beeku nama sheeka jedhee nama amantaa islaamaan ta'in kiristaana tokko ustaad Sa'id akkuma maqaa isaa argitan kana ustaad jedhanii moggaasanii naan qunnamsiisan jechuu anaan na gowwomsuudha isaan walitti tarkaanfannee jirra na qunnamee jira gara saattan sin dabarsa. Kunoo salaamataa barreeffamaan natti qara'ee san booda daqiiqaa dheeraa daqiiqaa 3 olii walumaan turra. Eshi obboleessa koo akkam jirta nagaa keetii alhamdulillah nagaa koodha akkamni oolmaa maal fakkaataa guyyaan hojiin wanti hunduu bareedaan jesi bira alhamdulillah na biraa bareeda okkee tolee bakka jiraatte eshi abidoo duukaa haasaatu. Kan na waliin haasa'aa jiru kun amma immoo natti dabarfame kun ustaaz jedhanii nama isaan moggaasanii nuuf kennan ijoollee keenya akkasitti nyaatamaa jirtu maqaa amantaa islaamaa baatanii maqaa sheekotaa moggaafatanii ammamaa uffatanii akkasitti birrii keessan nyaataa jiru jechuudha ammallee waliin tura. Amma kana sagalee kee dhaggeeffadheen ture inna waa'ee hojii yookiin immoo waa'ee network marketing sirrii miti sirrii irratti wal falmaa turtan jechuudha. Innaa kun mirga keedha. Intaa sun ta'e kun hojiin kun agarsiisudha malee amansiisuu miti nama jechaadha. Inni ati agarsiisaa abban barbaade hojjeta abban barbaade immoo isaa jechuudha. Siqqattil immoo ati Dr. Zakir jechisaa kunii fi waa'ee hojii keessanii waliin arguu jette. Innaa jechiisa Dr. Zakir wanti hunduu bareeda. Asirratti sagaleen nama jedhe sheer walitti godhanii gaafii jalatti ta'ee jechuu jechi Dr. Zakir Naik jedhan sun kan isaaniitii waan waliin ilaallanneef waliif erganii akkamitti namni kun akkas jedhe jechuun gaafii isaaniitti ta'ee jira nu waliin tura. Maal taatee ati sheeka biraa yookiin immoo ko haraama falaala adda baafattee hin beekne taanaan ati maal hojii hojjettare hojii
akkamitti jiraatanii duniyaa kanaafiyyuu asii ofiin shakkitaa jechaadha ofiin shakkita jechaadha namummaa makiyyuu kanaafiyyuu namni tokko namni sheekaa waa'ee hojii kanaa keessa jira ofiin immoo akkas ta'e ani fakkeenyaaf hojii kana keessatti haraamaaf halaala adda baafadheen hojjetaa jira fakkeenyaaf haraamaaf halaalli yookiin immoo haraamni maalidha jedhee halaalli immoo maalidha jedhee adda baafadhee amma tokko amma kotti amma hojjetutti wanta hojjetutti nan beeka maaliifree haraama jechuun waan namaaf itti dabarsuudha waan biraa miti waan namaaf itti dabarsuu amma waan namaaf itti dabarsine immoo halaala wanta hojjetu waan namaa ganaaf itti dabarsine jechaadha akkasumas immoo waan nama xiqqeessu waan nama dallansiisu amma hin hojjetinitti eenyuyyuu haraama dhaan hin waan nama dallansiisu waan nama walitti buusu akkasumas immoo waan sammuu nama kiyyeessu wanta hin taane amma hojjetetti immoo sirriidha kun haraamadha kanaaf haraamaaf halaala erga adda beekanii sababa isaanii ijoollee meeqatu mataa dhabee birrii hanga dalagatan kun akkasitti harkaa fixanii jedhaa jiru ammallee nu waliin tura. Yoo haraamaaf halaalliitii isaa osoo hin taane osoo akkamitti akka hojjetamu hojiin kun maal akka ta'e beektee anaan baay'ee wallaahi osoo akkas ijoolleen dubartii boosisanii waan ni jedhu asitti isin ijoolleen dhiiraa shamarran boocistanii birrii hirkaa guurtuun jechuu jira jechuudha. Hojii hojjetaa yeroo namni jedhu immoo akkasidha haraamadha halaaladha akkasidha jedhanii gaafatu anaa kan adibu kanumadha wallaahi wantuma haraama hin taane haraam wallaahi eeggadda jechaadha eeggadduma kana Sheek Anwaariin shiishaan akkamitti haraama ta'a jedhee nama gaafate jira Saawudii keessaati anaan na dhibe namni kun hojii isaaf jedhee birrii isheetti argatuuf jedhee halaaladha jedhee falmadhaqee sheeka nama akkasiifatti jira Saawudii keessa innaa kanaafiyyuu ati dhugaamaan yoo islaama taate dhugaamaan hojii barbaadda yoo ta'e ayyee ustaaz keenya ulfaadhu galatoomii ayyee yeroodhaaf ustaazuma jennaa isaan tof moggaafate waan ta'eef dhiifama. Babbareedaa naa kaastee akkasuma yaada keerraa bakkan itti waa baradhus qabaa bakkan itti mormus ni jira wanta tokko itti seenuun dura waan si quuqu tokko adda baafadhu otuma si ta'e maaliif bakka kee bu'ee hojii sana kan kooti jedheen hojjechuu danda'uu qaba wayitan itti seenu malee callisee keessa rafuun hin barbaachisu waan hin hojjedhu kana nama ijaaruu namoota adda addaa fiduuf immoo muuxannoo isaa argachuun qaba waan ta'uu qabuuf waan ta'uu hin qabne tokko lamalee adda baasuun qaba dhugaadha kan biyyaa baaneef hojjetachuudha of jijjiiruudha shamarallee takkaayyisi isee maallaqa sirraa fuudheen beeku qabxii kanallee naa kaastee turte alhamdulillah isa kanaaf namoota si ijaaruuf ofii kootiillee waan kana keessatti jijjiirame of guddisuuf bu'aa isaa argachuuf namoonni irraa fayyadamuuf ofii irraa fayyadamuufis waan inni naquuqu tokko yookaan natti dhagahame tokko yaada koo ibsachuuf na barbaachisa atillee yaada kun irraa fuuchuuf galatoomii kanaafan nama amantaa islaamaa beekuuf sheekonni isinii wajjin hojjetaa yoo jiraatan anillee qophii fudhachuudhaaf karaa koollee namoota hedduun isinii fidaa jedhe isa kanaaf ati ustaaz Said gaariidha ammas wannan kanarratti si wal gaafadhu tokko waan si gaafadhu naa deebista sambooda dhugaadhuma akkuma maqaa keetii amantaa islaamaa kana ni hordofta yoo ta'e itti beekta yoo ta'e ni hojjenna rakkoon tokko hin jiru ittaan seenaa kan yeroo hunda rakkisu kanaaf gaafii amantaa islaamaati keessaa akka ustaada tokkootti gaafii ulfaataa ati ustaada tokko ani immoo ijoollee uma tokko hin beekni ajennu gaafii amantaa islaamaa keessaa gaafii lama sadin tokko yoon si gaafadhe gaafii kana yoo naa deebiste qophii si wajjin fudhadhee hojjenna. Eeshi obboleessa. Okay amma wal qabanneerra asitti waan inni jedhu dhaggeeffadha sichi immoo ajaa'iba. Akkam jirta nagaa keetii alhamdulillah nagaa godha. Okay eeshi ani sheekas miti ustaaza seentaanii jechaadha ustaaza waggaa meeqa qara'uutu irraa eegama beektee waggaa 40 ol nama dhaggeeffadha maqaan isaa ustaadii an sheekallee miti ustaada miti namni tokko ustaada jedhamuuf waggaa 40 ol qara'uutu irraa eegamaa jedha kitaaba isaanii fudhattanii namni ustaada dhiitiitii amantaa islaamaa hordofu tokko dirqama ustaada tokkoof waggaa 40 ol qara'e jechuun kitaaba eessarraa nuuf fide waltaajjabaa deemuun barbaachisa. Faayida jechaadha sheekotiin ustaaza kan jedhamu malee akkasumaan dhaqee maqaraatti ilaalee deebi'ee nama dhufee miti jechaadha sheeka jedhamu beektee akkasumas immoo anis akka wallaalaatti na ilaalii jette ani akka wallaalaatti isin ilaalu eenyumtuu taanaan aalimadha addunyaa kanarra asittis dhaggeeffadhaati namni kun akka inni amantaa islaamaan hordofne eenyunuu aalimaa jedhaa jira aalima jechuun hiika qabdi hubadha. Jiru hundiyyuu aalimadha maaliif yoo
addunyaa kanatti wallaalaan hin jiru yoo ma'amina ta'e malee jechaadhaan ammas immoo achi harama afalaala sadda baafachuu hin dadhabne annis akka gootu jechaadha akkan seenaarutti harama afalaala nama adda baafachuu dadhabee miti jechaadha kaafiroo harama halaala beeka akkamitti akka harama ta'u akkamitti akka halaala ta'u isin utuma beekuu kan hojjetu jira utuma beekuu kan akkasumas immoo namatti laattee nama sana fakkeenyaaf birrii tokko yoo ati namatti laattee birriin kumni tokko shan kassare nama sana immoo ati dirqama kuma tokko dhalee fiduu qaba jechuudha. Inni ati jiraatu yookiin immoo haraama ni jedhamu sooressa haalaan sooromsa hiyyeessa maaliif ree fakkeenyaaf ani hiyyeessa yoo ta'e birrii 5,000 sirraa fuudhee ittiin 5,000 10,000 haa dhalu ati kan argattu garuu Egaa dhaggeeffadhaa walumaan amma asitti gaafinan gaafadhe kana akkasitti dhugaaf kijiba adda baafachuu dandeessu. Sheeka ulfaadhu galatoomi wanni si galuu qabu ustaas tokko waggaa 40 qara'ee sirriitti erga qara'ee booda ustaas jedhamu qabaa kan jette dogongora sirrii miti ta'uu mala an sirra beekee miti ustaadii fi sheek jechuun sheekaaf ustaadni waladda haa ta'u malee ani hin beeku wanna nama tokko irraa beekus hin jiru garuu nan dhaggeeffadhaa hadiisa kana sheekutiin yeroo daddabarsan waggaa 40 dirqama naman gaafatu ustaad jedhamuuf namni tokko qara'ee kallattiin ittiin ustaad nama jechisiisu ulaagaa dambii of danda'e qabatuu mala isa kanaafuu obboleessa keenya kanan duraan dubbise wajjiniin kan walii gallee nama waa'ee amantaa kanaa sirriitti amantaa islaamaa beekuu fi sheeka ta'ee hojjetaa jiruu jennaa ustaada Sa'id jedhee qunnamii jedhee atillee na qunnamtee wal qunnamne hayyeega. Namni amma jechuudha gaafinan gaafadhu kana naa deebisuuf rommaa jiru kun ustaada jedhamee jalqaba waan ammataa gadi qabadhee gowwaaf godheef maallaqa 3,000 irraa fuuchuuf iyyi ustaada jedhamee natti fidame ajaa'iba. Waan guddaa si gaafachuufis ani gaafiin koo inni tokkoffaa akka amantaa islaamaatitti ustaad erga jedhamtee uma bucuu kana naaf deebisi. Tokkoffaan isaa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam makkaa ammam turanii madiinaan ammam jiraatanii umurii meeqaan du'an tokkoffaadha kuni. Lammaffaan isaa qur'aanni juuza meeqa qabaa juuzni sun immoo suuraalee meeqa qabaa. Yaa obboleewwan koo nama qur'aana juuzii 30 akka ta'e siif himuu hin dandeenyetiyyi an ustaadaa jedhee isin nyaataa jira hubadha. Qur'aanni juuzii 30 waa biraa dhiisi kana deebisuu dadhabe. Kana kun qabxii lama sadanfaansaa arkaanni salaataa meeqaa waajibni salaataa meeqa waajibni salaataa meeqa arkaanni salaataa meeqa meeqan isaanii naaf himi maaliif maal akka ta'anis kana naaf qooddee lafa naaf keessa taanaan gaafii dabalataa siif dabalatu laatamee kanuma lafa naa kaa'i kanammoo naaf deebisuu keetiif yeroo ittiin kennin yeroo yoo itti kennite nama biraa dhattee gaafatteen jedha sirraa fudhachuu hin danda'u yooti immoo kana amma akka sagalee dhaggeeffatte naa deebiste an qophiidha waan kana inni wajji hojjechuuf ijoollee hedduullee ijaaruu nan danda'a maaliif biyya namaa keessa. Piliis yeroo waliif godhaa ijoolleen keenya hedduu cinqamaa jiru hedduutu bu'aa jiranii hedduun nyaatamaa jiranii maqaa amantaa keenyaatiin moggaafatanii uummanni warra akkasii kun ijoolleen kun warra amantaa peenteeti hundi isaanii. Jatti umurii keenya hedduu hojjennee gubaa jirra. Kanaaf jettu kun immoo ji'a 3 keessatti sadarkaa konkolaachisuu waan ayyee jajjabaadhuuti ammas gaafii kana naaf deebisi dubartoota keessaa yeroo jalqabaaf amantaa islaamaa kan fudhate eenyunni kana qofa jechuu waan biraa hin barbaadu kana qofa naaf deebisi san booda walii gallee gara hojii keenyaatti bobbaanaa jechuu hin bade. Ayyeegaa kabajamtoota hordoftoota keenya ammallee gaafiin keenya haaluma itti fufeen jira. Gaafiinan armaan olitti gaafadhe kun naa deebisuuf hin dandeenye akka kiristaana ta'e sagalee isaa kana keessaa hubannaa jechuudha. Gaafii qur'aanii juuzii meeqa akka ta'e nama hin beeknetti an ustaada jedhee ijoollee keenya goyyomsaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishi obboleessa koo akkam jirta nagaa keedha. Mashallah baay'ee tokko bareedaadha. Ginnaati anaana sallamsiisaa jirtamoo? Asitti wanni isin dhaga'uu barbaadan na sallamsiisaa jirtamoo jedhe ati gaafii gaafataa jirtaa jedhe akka kiristaana ta'e ragaa ofitti ba'e. Hubadhaa. Ginnaati anaana sallamsiisaa jirtamoo hojii hojjechuudhaaf gaafii na gaafataa jirta naan galle. Ustaaz wanni si galuu qabu
wannan obboleessa keenya silaatiin nama amantaa islaamaa beekuu kan akkasiin barbaadan jedhee wanni isin hojjetaa jirtan kijiba ta'uuf dhugaa ta'uu yookaan amantaa keenyaan eeyyamamaa akka ta'e hubachuufanii amma dhatii ustaaz jettee yeroo na amansina asallamsiisuu dhuftee naan jettu qoyati kiristaana turte gaafii salphaan si gaafadhe gaafii kana naa deebisuun akkamsitti ulfaate ishee kana yoonaaf deebiste itti amaneen fudhaan siin jedhe moo callisteetuma ani ustaazii jette akkamitti walii galuu dandeenya isa kana naaf qoodi sagalee Meeshii obboleessa gosi jammara ani ustaaza sin jenne ani ustaaza miti. Asitti immoo kaadee ka ilaata ustaaf jedhamee natti fidame sila waliin dubbannes. Sin jedhee jira duraanis lammata immoo ati nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam eessattidha kan isaan Makkaa mamturanii Madiinaa mamturanii Makkaatii gara Madiinaa yeroo deemanii kun maalidha? Kun ati harama falala kan adda baasudha kun mee si jammar waa'een isaanii harama falala waa'ee adda baasuudhaan itti jetti kun waa'ee ani koo hojiin hojjetaa jiru ani koo quraana qaraasaa yookiin immoo namni waa'ee beeksisaa jira miti hadiisa himaa jira miti hojiidha jechaadha kan hojjetaa jiru maal hojii hadiisaaf quraana keessa dhattee eegalti ikkoo amma koo ati utaaltee waan biraa keessa dhattee eegalti kun ikkoo anaaf siif hin ilaallatu hin beekte wanta akkasii dubbachuun anaaf siif hin ilaallatu maaliif iddii intaayit idduma arganti mini waa'ee nabii sallallahu alaihi wasallam kan dubbatan waa'ee rabbiis kan dubbatan hojii keessatti waan argan keessattis mitaan adeemanii dabalaqaan ishee eddee qaba wanti hundiyyuu ati hojii na gaafachuu dhufte garuu waa'ee nabii kuni ko simarratti wanjala ta'aa jira beekte argitanii wanjalaa naan jedha haqa gaafachuun dhugaa jirtu ifa baasuun wanjala akka deemsa jiraatti akka garee jiraatti jechuu wanjalaa jechuu malee akkasii nama gaafatu sirrii isaayyuu jechaadha eeyyan tiikiliim nama asalamsiisuu dhufte reeti nabiyyiin ayyaa beebi nama dhibdaa dhugaa rabbiisitu nama dhibaa asirratti jechuudha ibidda bishaan buuteen harkaa ta'e hin ukkaamame asirratti dhugaan jirtu ifa waliif baafnee jechuu kamiti ani ustaada miti jedhe obboleessa keenya wajjiniin kanan gara keetti tarkaanfadhe nama sheeka ta'a waa'ee amantaa islaamaa kana dhibbatti beeku naafidi isa wajjin wal ta'ee kan hojii kanatti seenaan jedheennaan ustaad kana dubbisii jedhe ustaad miti ofiin jechaa jirta kunoo maqaan kan kee ustaad ta'idii jedhalleen malee maqaa rabbiin mos keessa fiduu itti gaafatamtaa kanatti jettu kun sirrii miti dogongoraadha akkamittan itti gaafatama an kanan isaa wajjin gama keetti tarkaanfachiifame wanni kun amantaa islaamaatiif ineeyyamamaa naan jedhe ineeyyamamaa of shakkeetiin eegaa namni isinii wajjin hojjetaa jiru jira namni amantii kanarraa beeku naafidi nama waa'ee amantaa islaamaa beeku gaafinan gaafadhe nama naa deebisu atumti asitti naa sallamsiisuu dhuftee jetta kiristaanaa mi'ati maal moo islaama ustaadii sayidii jetta na sallamsiisuu dhuftee jetta gaafiinsi gaafadhe kana naa deebisuu hin dandeenye taanaan hojiin isin hojjetaa jirtanus amanamaa miti atillee muslima miti ofitti ragaa ba'aa jirta muslima siin jechuu hin danda'u kositteen dhibbatti kiristaanallee akka taatetti nama kana naan deebistu taanaan ustaad namni jedhamu tokko nama ulaagaalee amantaa islaamaa tokko lama hidhee beekuu danda'edha malee callisee ustaad jedhamuun hin jiru akkasitti hojiin keessanuu na shakkisiisa. Ayyeegaa ergan gaafii kana jedheetti dhiyeessee sagalee koo dhaggeeffatee akkana goyyomsuu hin dandeenye hubateen harkaa badee san booda eegee dadhabeeniin anis sagalee kana ergan kaa'ee gara xumuraatti deemnaa jechuudha. Kanaafuu inni isin sodaattanu maalire ustaaz maaliif jettan isin hin beekna Oromoo kana keessattuu ilmaan musliimaa kan isin goyyomsuu deemtan akka shaqaxaatitti bittanii gurguruu barbaaddan rabbiin isin hin dhiisin jechuu haqa ilmaan islaamaa kana haqa ilmaan oromoo kana dafqa ilmaan islaamaa kana rabbiin isin hin dhiisin dhugaan sitti maal tokkoon keessanii namni amantaa islaamaa hordofullee hin jiru peente Khadiijaa jettu Faatumaa jettu Aliimaa jettu Kariimaa jettu jechuu maqaa amantii islaamaa baattanii Sa'id jettu Khalid jettu Abdallaa jettu hundi keessan warra amantaa peentee akkasin taatan dhibbattan beeka garuu itti qaanfadha yeroo kanatti ijoolleen dhiiraa goyyomsuu hin dandeessanu an jalqabarraa kaasee waa'ee keessan nan beeka mee isin woma isin jettan kan adda baafachuufan isin irratti dhufee jechuu nan beeka waa maalummaa keessan eenyummaa keessan akkasin itti kijibdan Dr. Zaakir Naayik kana godhe yeroo jettan rabbiin osoo beektaniiti akkasitti ilmoo namaa nyaattan
Mee nama biraa dhiisiiti intala dheengadda riyaala Saawudii 1,000 irraa fuutan maal jettanii akkasin irraa nyaattan sin beekaana beektaa isheen illee si beekti ati sob beektaa jechuu. Garuu bakka isin itti kafaltantu jira. Yeroo ijoolleen shamaraa akkasitti sa'aatii 24 gubaa keessa dhaabbattee carraa xiyyaaraa carraa konkolaataa carraa waan adda addaa carraa mana waan akkasii jettan itti qaanfadhaa. Fayyaa qabdanii dalagadhaa. Dhugaa rabbii anas samiitti isin dhawe hunda keessan likka keessan isinitti himna jechuudha. Amma an callisee miti sagalee kee kana miidiyaa guddaa irratti hin dabarsina maqaa keeti. Ayyeegaa sagalee kana akkuma isaan beeksise isaanillee hadha ga'anu hiriyoonni keenya illee ilmaan musliimaa keessattuu miidhamaa jiran hadha ga'anu akkuma dhageessaniin kan amma kallattiidhaan hordofaa jirtanus kanallee hordofaa jirres yeroo itti isin bira qaqqabe waliif dabarsa. Niitii silana dubbisiistes isii jalqabaati sanas irratti hojjannaa jechuudha. Hin kijiminaasin. Atoo ustaaza jedhamte anaa wajjiniin haasa'uu dhuftee inni tamma maanaa salaataatiif arkaana salaataa himuu dadhabdee kiristaanummaa keetis pheenxummaa keetis asirratti hanbaree jechuudha. Maqaa ustaaz jedhu kana maaliif baadhattee deemta? Maaliif? Hanga yoomitti ijoollee Oromoo nyaattu isin? Biyyeen isin haa nyaatu dhugaa rabbii. An jechuudha an halaalaa tokko isin hin nyaachisu kana beeka hattootii. Ijoollee meeqatti iyyisiisaa jirtan? Riyaala 3,000 carraa konkolaataa jettanii gaafa dhattanii fiddan harka keessaniin ga'attan nama meeqa abboo wayii imimmaan lolaasaa jira. Har'a miti waggaa 2 dura kana keessatti hirmaadhunaan jechuun ko. Kanaafaniin hudha isin qabee jechuu. Tokkoon keessaniin kanaafaniin iddee kana hudha keessan isin qabee isin haasofsiise. Arguuf teessan hojii keessan. Suudaan kaartum akka isin jiraattan hin beekna. Dhiira miti kan yeroo kana isin nyaattan garuu shamarran miskiinummaa isaanii hin nyaattanii. Anaan sila maal jettee ijoolleen dhiiraa dhalaarraa birree nyaataa jettan biyyee nyaadhaati isin riyaala 1,000 irraa guuraa jirtan. Osoo rabbiin beektaniiti maqaa amantaa islaamaa beektaniiti akkas miti. Osoo har'a riyaala 1,000 narraa fudhattee dantaa kun qabdu nan beeka ijoollee meeqasin himataa jira ragaa guutuudhaan isinitti finna ilmaan haadharu. Atoo fi mataan keessarreedhaadha. Hubadha amma gaa ustaadiin silaa waan inni jedhu. Arabbiif jedhiiti. Mataan keessarrii hojjetaa jira moo hojjetaa hin jiru? Gaafachuu hin danda'u maaf akkas neetu siin hin jedhu. Maaliif ree rabbii keedha isaa achitti wal gaafan. Isaa rabbiidhaan itti si gaafatu. Gin ati kiristaana jetteef ani kiristaana hin ta'u. Ati musliima jetteef immoo ani musliima hin ta'u jechaadha. Ishee maaliif musliima maal jedhe raayyaan nama maqaan islaamaa meeqa jira yaa abbolaa jedhe. Isii kana baguma dhageessan isin ayyeebbo. Manaatiif jechaadha abbaa isaatii kallu. Ataadha manaa kootiitiif jechuudha moree akka miree kananii akkas jette mammaattu. Luyyuu jedha ishee innaa kanaafiyyuu namni afaanumaan ani musliima namoota jira yaa abbolaa kan najaa ba'u jedhanii jiran. Hojii kana shakkiteefis shakkuu dhiisteefis namni ilmii qabu yookiin immoo namni abjuu qabu gara fuulduraatti in hojjeta. Gin namni akka ijoollee Saawudii abjuu hin qabne maaliif akka argitanii ijoolleen Saawudii qaroomte waan jirtuuf abjuun qabduu jedhu goyyomsamuudhaaf akkas ijoolleen Saawudii abjuun qabdu goyyomsamuudhaaf bakka namaan kennitu. Yaabaan eessa akka jiran namni hin beekne hedduutu jira ko Saawudii nan beeka tokko keessa nan beeka jechaadha. Maal sin akkasin maal hojjettan akkasin maal hojjettan eessa akka baatan eessa akka dhattan hin beektanii miti. Guyyaa har'aa dhattanii achi geessan. Dhugaadha haqa qabu inni isaanii eessa akka jirtanuuf eessa akka kaatan hin beektan jedhan waan nu goyyomsanii ijoollee keenya nyaataa jiranuuf osoo bakka jirru beeknee nutis hin goyyomnu asitti dhugaa isaati. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa sin biyyaa baatanii biyya Saawudii jirtu akka itti baatanii dhattan beektu miti. Warroonni paaspoortii hin qabne akkamitti adeemanii lagame gin ati wallaahi guyyaa tokko bakka tokkotti inshaallah yoo rabbiin jedha waliin argin hin hafnu ati Itoophiyaa galis natti kakataayyee chistaayis malee dhaabbata kana duukaa yootiin hojjetiin hafte wallaahi anaaf ati guyyaa tokko yooma rabbiin jedhee waliin argin hin hafnu. Ishee gin dhaabbata kana duukaa hin hojjeta karaa fedheyyuu haa ta'u nama barbaade waliinis hojjedhu ni hojjeta. Garuu ati guyyaa har'aa wanta garaagaraatiin fakkeenya garaagaraatiin kaastee waa'ee hayimaanotii keessaa fiiddee wanta garaagaraa isaa jirta. Jabaadhus hin jechuu barbaada ishee khayrii madha.
Innaa warra akka kee abjuu hin qabne hedduutu jira akkasi Saawudiitii. abjuu hin Kanaafuu qabnu ijoollee Saawudii asumatti dhaabuu. Ijoollee Saawudii, ijoollee Jimmaa. Asikkoo ijoollee baay'ee jira. Saawudii irraa bahee kan dhufe namoota hedduutu. warra isaan yaammatanidha jechuudha goyyomsanii ijoollee hedduu yaammatanii Warri abjuu qaban waan ba'aniif warri beekanii jiru jechaadha. Guyyaa haaraa makiina tashallaamii dhaabbata kanarraati. makiinaa shallamaman jechuu deema. Dhaabbata kana waliin hojjetanii guyyaa akka isaan makiina shallamaan gochuu kan danda'an hedduutu jiru jechaadha. Warri abjuu qaban sa'a akka kee abjuu hin qabne harruma nyaatee aguuf bichaa kan hojjetu. Ustaada dhageessanii waan inni namaan jedhu. Innaa Haaya. wanta hin taane. Ibi isa kana ana miti kan gowwoomfamu. Ani yoo xiqqaate sirra nama waa'ee amantaa Islaamaa sirra dachaa 2-3 ol beekuudha. Tokko tokkoon keessanii nan beeka. Akkasiin maqaa amantaa Islaamaa baatanii deemtanii ilmaan ijoollee Islaamaa boochisaa jirtan. Hin bade jechuu kana booda hin bade hin dhaggeeffatu waan ani itti qabe. Ammas taanaan sirraa gadi waan jiru waan. Hamma dhugaa jirtudha. Ati ani Islaama jedha. Silaa beekaa mataa gadi qabadhee gurbaa sana naasofsiisen ture. Natti dhaadee booda ijoollee tokko nyaachuun kan keessan hin danda'amu. Biyyee nyaadhaatii dalagadhaa nyaadha. An kanan sitti maa barra? Maal isin hin qaanfattanu ilmoo keessanitti kan cubbuu guurtanu? Akkam godhaa jirtu maallaqa uummata irraa guurtan kana? Ati eega ustaazaa ofiin jettee maqaa ustaazaa baatteeti waa'ee nashiidaa raayyaa natti muudhiisiiti. Qur'aanni juuza meeqa? Suuraa meeqa qaba? Siin jennaan. Waajibni salaataa meeqa arkaanni salaataa meeqa jennaan kan afaan kan kee qabatte maalii jettati nama akkamiiti afaan qabattee achas dubbatta. Yaa ijoollee keenya dubbiin kun qalbii miti. Ijoolleen keenya hedduun maqaa Islaamaa jedhee namni laa ilaaha illallaa jedhee jennaan achumaan dhaqanii amanan jechuu. Namni kunuu akkuma argitan mata dureetti ustaadii jedha kunoo maqaan isaa ustaadii Sa'id jedha barreeffama iyyuu hin beeku ture akkasiin hin goyyomsina. Birrii mucaa sanaa deebisa. Birrii saaliyaa deebisa. Maal jechu? Dhalaa namatti argitu, dhiira namatti argitu. Nama jenee birrii namarraa fuudha hin qaanfattanu birrii 3,000 kuma meeqa jettu riyaala? Konkolaataa namaa kennitu miti. Konkolaachisee bowwaatti luch isina godhu hin nagaa. Amma immoo waan niitii tokko natti erganii jennaan jette waliin ilaalla. Meerree mucaan sunii ilaa kunooti nama piroofaayilaa kun pheenxee hin beekamti argaa jirtu kunoo konkolaataa siin badhaafamte jechuuf deemtu kanagaa 2002 kanan badhaafame jettee ijoollee goyyomsuuf deemti waan qullaa dhaabattuudha jechuudha. Walumaan ilaalla isiis na dubbisiisanii turanii jalqabarraa kunoo weelkaam jetteetti. Harka fuudhee obboleessa koo akkam jirtan egaa keessaanis nagaa kooti ishee nagaan dhufee haannan jedhama fuudhaa kaartu bira bilbila kee kan naa kennite Saaliyaa Saawudii irraa jechuudha. Akkam jirtaati nagaa keessi galata rabbii akkasumas Saaliyaan carraa hojii kentee wayii keessatti fakkaatee miira dubbisa. Ayyee obboleetti atillee bakka gootee jirti. Isa tokkollee maqaa sadagadhee tokkommoo ustaazii Said faanaa dubbachaan ture. Isaan garuu waan hangaafadhe addanaa baasuu hin dandeenye toorarraa miliqee badee ka'e. Isaa wajjiniin hedduu dubbachaa jirra. Akkami hojiin kun immoo Saaliyaan maal godhaa jirti erga hojii sanatti seente? Eessi obboleessa koo akkam jirta nagaa jirtaa jira galata rabbii bakka jirtutti nagaan siif haa baay'atu tole baay'ee. Egaa akka warra dhiiraa dhalaa faana immoo arrabsinee likka jiraatti muunis qaanyiidha jechuudha. Dhiiraa wajjin walloluu malee dhalaa wajjiniin walloluu qaqqabnu yaaduma siisiniin ga'uufan. Gaariidha jechuudha. Saaliyaan lakkoofsa kiyyaallee si kennitee lakkoofsa Sayidillee si kennitee akkasumas inni tokko immoo Amiid jechuudha. Amiidoo jedhama. Baay'ee gaariidha. Sayidis Amiidoonis Saaliyaanis saba kootiin carraa kana kan argachuu danda'ani. An carraa kana osoo argatiin biyyaa Beeruutiin ture jechuudha. Achuma carraa kana argadhee jalqabee keessa galiif hojjechaan ture jechuudha. Hagaan qaama kee xumureenaan gara Sudaan fi ammas hojjechaa argama. Ixaansuudhaan dammoo jechuudha. Waa'ee hojii kana dursa tarii ijoollee keessaa wacasii kana ammoo. Gaaffii isaan gaafatillee beekullee baadhu garuu galatsaa yookiin immoo odeeffannoo mataa isaa dandeenye jira kan Saaliyaan dhaggeeffattee jira. Sifan erga gara keessatiin dhaggeeffattee erga dhaggeeffatteen booda kanaaf goota gaaffii qabdu na gaafatta ani immoo sifan ibsa jechuudha. Ishee amma Saaliyaan dhaggeeffatte natti himuu deemaa jiru jechuudha. Obboleetti ergi Sayidii gaafinan gaafadhes naa deebisuu hin dandeenye wal amansiisuuf dirqama namni wal gaafata naaf deebisuu hin dandeenye ispeeshaalii
Atamma waan jette kana naaf ergiiti gama biraatiin ati erga waan kanatti seentee jijjiirama akkamii argatteetta mee akka obboleettii tokkootti waan kanatti hirmaachuu fi ati gammachuu waan itti gammadde irraa kaatees fakkeenya tokko lama naa kaasuu dandeessaa mee qabxii isaa yookiin waan irratti dubbatamu sana. Obboleettii jalqaba maqaa kee iyyuu barree maqaan kee eenyu siin jedhu dhalattuu eessaati waan birraa jalqaba wal baruun murteessa. Eesho obboleessa koo akkam jirtan egaa jirtaa jira gara tarabbii riikaardi jalqaba irratti maqaa keessatti mannee tole Haannaan jedhama maqaa kiyya gaafii amma nagaafatu kan duraan dursi odeeffannoo fudhadhu achiin booda gaafii qabdu nagaafadhu. Atumti naaf ibsi ergan jedhee. Galiidhaan kan of danda'anidha. Namoonni parsantii 5 ta'an jiraachuuf kan hojjechaa jiranidha. Namoonni parsantii 12 ta'an immoo hanqina qarshii qabu. Namoonni parsantii 29 ta'an 5 ta'an maallaqa argachuuf akkanatti yaadu. Ani hojii nan hojjedha galii nan argadha. Yaada kanaan galii argachuuf carraa lama qabu. Galii argatan ijoollee goyyomsuudha. Kuni waan dhaggeeffamu ijaaruudha. Nama lamaaf osoo qooddani isaanis nama lamaaf banuu fi bituu akka hojjetan osoo gootani akkasumas osoo leenjistanii ji'a 12 booda tuuta maamiltoota 4,000 ol qabaachuu ni dandeessu jechuudha. Ji'a tokkoffaarra isin hojii jalqabdaniitu nama lama osoo hojii jalqabsiistanii ji'a lammaffaa irratti immoo namoota ayyeegaa kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo akkasitti ijoolleen hedduun nyaatamaa jiru daqiiqaa dheeraan irraa fudhatee dhiifama of kolchaadha kun waan isin irraa fayyadamuu dandeessanuudha ulfaadhaa galatoomaa hanga xumura sagantaa kootiitti na waliin turuu keessaniif isinin galateeffadhaa sheer waliif gochuudhaan obboleewwan keessan nyaatamuu irraa baraaraan affeerraa kooti.